Anaaf lubbuudha isin immoo foroqate ilaaltanii kofaltii ayyuu jeen tana booda jechuudha carraan gartee nuti gartee sumayyatti harkachuu hin dandeenyu carraan gartee nuti sumayyaa gartee harkachuu hin dandeenyu ati sumayyaa gartee tana booda faarsuu qabdaa sumayyaa gartee kabajamtuudha sumayyaa gartee ani gartee siin kabajaa siin jaaladha gartee nama gaariidha jeeti faarsi malee jecha tokko gartee ol baatee hin jiini jeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد فيها سبرا هون دي خيسن بقى مجرتين في جن ربي سين بركاته. أكون أدفن جرجاي الحمد لله. أكون مكوب دنجا دنجا جويا كرت تربية برخانة. أرارا بوسا جراجو. وني أرارا تعلم جرو. أرارا كرت بوسنا جرا. أكون كرت سنة تجورا وان باجراته. أران تنمو وان متهر راجورا وان تكتك سنة كوب دفن جرا. أرد فيها كرت يا سبرا هون دي خيسن باجي كرت قالتهم الفردا بايسن جالا بايسن كوجا. dhugumatti gartee hagartee keessan namoonni gartee keessan ajjabeessa jirtan hundi keessanuu kan gartee fayyaa xiyyaaf dhiphatan hundi keessanuu hedduun galatomaadhaaf baay'ee sin jaalala baay'ee sin kabaja arraan tan ammoo waanuma ta'e jechuun waanuma gartee guyyaa araaraatii fi waan gartee cittee isiniif qabadhatin jira hanga dhumatti nagin turaa viidiyoo laakshar godha yaasu biraa sabskiraayib godhaatii maatii taadha inshaallah yeroo dhiyootte jechuudha kuma dhibba ni gallaa jechuudha rabbi wajjin inshaallah kuma dhibba gallee achi boodallee gartee miiliyoona inshaallah warra galu rabbiin haa godhu isin jaa guyyaa araara gartee harabbiiti dhugaadha guyyaa san gartee asirraa namoonni hedduun gartee guyyaa san gartee ayyuudhaa fi sadoon gartee kottunaan jedhanii gartee naamanii gartee guyyaa nan gaafa nan deemsanii alleen gartee keessa kiyya gartee sheexanni jedhama ture isaan si dhawanii achitti gartee dhawamtee ammas gartee akkamitti deemtaa jee sheexannumaan gartee naqabee ture jechuun deemin isaan haa dhufanii akkamitti deemte jeen orkate yoo sheexani lakki sheexana lakki hin ta'u jeetin gartee anis harkaa didee jechuudha sadoolleen gartee obboleessoo kottu dirqama gartee asillee gartee waan fardi jira waan jabdu jira jee ayyooleen gartee yaasu gartee yoo si eegaa jirra nama hedduu jira waan jabdu jira yoo haa hin dhufne ta'e dhugumatti kalas ani obbolummaa gartee abdii sirraa muradhaa jettee jechuudha. Isin nangartee akkasumas nangartee jechuudha garaan raaste. Anis ittiin yaade sadoolleen gartee obboleessoo anuu gartee haalaan itti keessa jiru ganni gartaa. Yaasu obboleessa garteen si malee humaan qabu waan baay'ee gartee wajjin dabarsine waan baay'ee ni beektasi. Ammallee gartee namaatu si eegu jira waan jabdu jira hoonaan jechuudha. Akkasii tola jeen gaanis irraa ka'ee adaamaa deema jechuudha. Namoonni hedduun gartee adaamaa deemtaa deemuun qabdu namni tokko gartee akkasichaa ture jechuudha. Garuu dhugaadha sheexanni hoggaa gartee carraa xiqqoo tokko harkate carraa san gartee fayyadamee karaa bal'ifatee jechuudha. Wanni lola baay'isaa jechuudha. Ifiif gartee taafte ifiif keessa uffata jechuudha. Ani immoo lakkii jee waan sanii gartee hartee fuudhee jechuudha. Ta'uun qabu jee deemuun qabaa jee deeme yeroo gartee adaamaa gahuu saayidoon gartee bakka inni jirutti na dhufee dirqiin gartee jechuudha. Mana deemnee naan jechuudha. Achirraa akkasitti wajjin mana deemnee yeroo mana deemnu ayyuun kunoo korbeessa re'ee qopheessitee jirti. Re'ee qopheessitee baay'ee gammaddee viidiyoo gartee sanii yaasuudhaaf gadhiisuu qabnaa ta'e ifama jechuudha. Tola jee bakka anis hayyame jechuudha. Akkasitti viidiyoo yuutuubii keessatti gadhiisanii. Anis warraa fudhatiin gaadaamaa dhaqee galgala akkasitti re'ee qallee jechuudha. Sagantaan bareeda ture jechuudha. Akkasitti araara gartee qalbiirraa gartee naaf godhuu qabdaa dhiifama gartee qalbiirraa na godhuu qabdaa jettee ayyuunis sadoolleen gartee akkasumatti qalbiirraa nuuf godhi jee akkasitti wajjin nyaannee taphannee ayyuun gartee korbeessa akka gartee nama gartee naa qalee gootetuma gartee ifumaaf qalattee ifumaaf jirarraa yeroo gartee korbeessi qalamaa jiru re'een qalamaa jirurraa eegaltee nyaachuu eegaltee hanga gartee osoo bilchaatee lafa hin bu'inuu isiin qaata quuftee lafa dho'ite gaggabdee hundaafuu maashaallah irra jennee anis qalbiirraa dhiifama godhee fi akkasii fata jennee sagantaa baay'ee ariif ture maaliif namni gartee wajji jiru wali bu'u waan jiraati har'a baabsi gartee ilkeenu gartee walitti ni bu'aa garri gartee addaan dhaqan hin jiru jechuudha. Hogguma san gartee xiqqoo booda wajjuman gartee waan jiru wajjin liqimsanii wajjin alanfatanii dhadhamanii jechuudha. San gartee namni wajjin jiru walitti bu'uun waan jiraati namni gartee wajjin dalagu wali bu'u waan jiraati. Garuu
akkuma gartee walitti bu'uun jiru sani dhiifama gartee walii godhanii gara fuulduraatti deemuunis dirqama jechuudha. Saniif sadoolleen gartee waan barbaaddu sadoon waan barbaaddu siif hin godha. Ilkee gartee gosa feetirraa jechuudha. Daaba feetullee waan barbaadde siif goona rakkoon hin jiru atummaan gartee qalbiirraa gartee dhiifama nu godhi jee naan jee anas dhiifama gartee isin godhe hin jiran jechuudha. Rakkoon hin jiru jee wajjin taphannee nyaannee dhuunee achumatti jechuudha. Sadoo feejii walii galan jechuudha. Qalbiirraa dhiifama godhee fi osoo nyaannee hin xumurin ayyuu fi sadoon achumatti walii galan jechuudha. Walii galan. Tatijaan wati qoraa isaanumaan gartee daba adda dhorku seenaa jechuudha. Fiifuu fitinaa biraa keessa gale. Aboo ambayyoo ani fiifuu dhawaman jira ammallee ilkee biraan narraa buusu deemtu moo ambayyoo gattaa jee dirqin adda qaban ture jechuudha. Dhugumatti sadoon ayyuudhaan sumayyaadhaan siin jaaladhaa siin kabajaa sumayyaa faarsii jeen sadoon. Ayyuun immoo hin je'u obboleetti jee hin je'u hangarmatti ayyuu lafaa kaatee akka amala sii bartee waa darbachuu galte. Bishaan nama dhuuti burcuqquma gartee dhugaa jirru furr darbuu galte jechuudha. Aboo ani egaa ilkeen takkaa irraa buutee tabiraa akka naan dabala geetiman gidduun haa hojjee ol seene mana keessa ol seene wal darbanii sadoolleen fiigee dhahee aboo isaan maa waddaa qabuun waan biraa keessa nu galchite karaa waddagaa isaanis amala isaaniitti beektaa wal baranii jiranii har'a dandaqan hin jiru. Ogguma san gartee isaanis tasgabbeessinee walitti araarsinee isaanuu viidiyoo godhisanii sabar. Bunaaf shaayii dhuunee islaafu gorsa guyyaarra gorsa jirra hangaan danda'u ittumaan himaa tasgabbaadhaati jalqabamee ifiraan oofaati san booda walitti deebi'an jiranis. Lolli isaanii gartee waan baratame waan aadaa ta'e sadoolleen gartee ishii amala ishii waan bara jiru jecha ayyuulleen gartee amala mataa ishiidhaa waan bayitu jecha san booda gaanutis booda katteenyee gartee taphannee shaayii dhuunee bunas dhuunee waan dabree fi waan gartee ta'ee hunda haasawna jechuudha. Ayyuun forroqqeetii yaalaaltee kofalti aboo sadoon irraa qabi. Anaaf lubbuudha isin immoo forroqqeetii yaalaaltee kofalti. Hundaafuu dhumarratti anis isaanis dhiifama godheen jira. Dhiifama godhee fi ayyuun fooniin dhukka fi kaastee dhugumatti maashaallah rajannee turre nutis. Ayyuun bilchina hin qabdu tokko kana ji sammuun silleen gartee xiqqoo jiraami ture wayii itti jiraachuu ariifannaa wayii qabdi laal ammas hundaafuu nuti gartee dhiifama buusna jira dhiifamni karabbiiti waan dabre sana booda gartee if eeggannoon gartee wajjin dalaguudhaaf wajjin gartee deemuudhaaf wajjin gartee dhaabbachuudhaaf dirqama wanni biraa hagoon hin jiru. Sadoon ammoo dhugumatti ifiif gartee rakkoo hamaa keessa jiraachuu. Rakkoo hamaa keessa jiraachuu maaliif haala gartee amma inni jiru keessa jiru kana nu gartee anaa fi gartee namoota gartee hanga tokko namatti dhiyaatu malee gartee haala gartee inni keessa jiru kana namni beekuu danda'u hin jiru jechuudha. Dhugumatti silaafuu ayyuun akkuma beekanii sammuun siidhaa gartee akka feetedha. Isiin gartee dhuftee waan darbattee yoo lolatallee loltee waan barbaaddu gartee yoo waan harkamutee harkatte waan dhabdu tees gaafatte khalas kuttee jechuudha. Wanni si dhibbisu gartee wanni gartee akkanatti gartee si yaachisu hin jiru. Garuu sadoon gartee dhugumatti yaaddoo hamaa keessa jira jechuudha. Yaaddoo hamaa keessa jira. Akkuma isin gartee nu anaa fi namoota gartee tokko gartee hatti dhaatu malee namni gartee akkasitti sadoodhaaf gartee hubatu hin jiru. Rabbiin gartee isaa gargaaru. Sumayyaan ammoo bakka tana buutee bakka san buutee haala gartee amma nuti itti jirru kana haala gartee ayyuun gartee itti jirtu kana osoo gartuu bakka isin jirtu gartee ani ammaan tana afaan baasee jechuudha kootu as bahee jechuunis natti ulfaata jechuudha. Maaliif osoo gartee haala gartee ammaan tana deemu kana osoo arku osoo isinis gartuu kootu jechuun natti ulfaata jechuudha. Natti ulfaatan. Inshallah hundaaf rabbi khairaa godhu isinis du'aa godhaadha. Rakkoo fi balloon jiraananis sadoodha wajjin gartee dhaabbachuun dirqama. Sadoon ayyuudhaan ayyuu jeen tana booda jechuudha carraan gartee nuti gartee sumayyatti harkachuu hin dandeenyu. Carraan gartee nuti sumayyaa gartee harkachuu hin dandeenyu. Ati sumayyaa gartee tana booda faarsuu qabdaa. Sumayyaa gartee kabajamtuudha. Sumayyaa gartee ani gartee siin kabajaa siin jaaladha gartee nama gaariidha jeeti faarsi malee jecha tokko gartee ol baatee hin jiini jeen. Isin hin ji'otteeti wajjin falma turte jechuudha.
Sumayyaaleen viidiyoo raabsii turte. Hundaafuu isaanis illee viidiyoo godhesanii turan. Ayilleen gartee kanumaan jeen jechuudha. Ayyuu tana booda gartee Sumayyaa faarsiin jeen. Sumayyaan gartee amma ififuu bareeddee rifattee jirti. Ayyuun gartee yoon deebi'ee gartee ilmaan na jalatti ajjeesti. Anaa hun dhiistu. Tana gartee ani irraa fagaachuun qabaa. Tana booda bakkaan jiru never gartee bakkaan jiru mul'isuu hin qabu. Sumayyaan gartee sodaa keessa galtee waan jirtu jecha ati Sumayyaa faarsii akka gartee Sumayyaan gartee dhuftuuf faarsiin jennaan jechuudha. Anis kanumaan jeen dirqama maaliin jaarre ayyu Sumayyaa kana booda faarsi malee akkanaatti waan jeeniin hin jiru jettee ana kanatti gartee ilkee biraa mas kanaan daballe jee firaa zoro biraa jee hundaafuu isaanillee viidiyoo godhisan jiranii viidiyoo isaanillee gartee laaluu dandeessanii waan jiru kana booda gartee nuti araara busana jirra Sumayyaalee gartee rabbiin bakkuma jirtutti gartee Sumayyaalee gartee rabbiin bakkuma jirtutti gartee nagaatti haa ta'u ayyuu fi sadoollee gartee isaanis nagaa isaanitti haa ta'u bakkuma jiranitti kanan jaa ilkeetti gartee foon nan fayyine xiqqoon naafe foon fayyuudhaaf xiqqoon naafe inshallah ilkee hin dhaabbadha orbi jee yeroo fillee ta'u nin dhaabbadha jechuudha inshallah orbi jee akkas inshallah du'a godhaadha rabbi nagaa buusuuf viidiyoo laakshar godha nagaa naaf tura salaamu alaykum ما سميان شيدا سميان قافة دفتو قومان أرجع يفهمه سميات ينجد الله غير كوشمكو عليكم أج سينم نيمتي أج ندم نبر عليكم بزا أون قلت الله شالله سميان مناسبتك يتهلش سميان تشنجري سوارا سو يسين سميان سميان أيو دي أيو أنا أبي أيو بشار وايد الله منو أنا قلت أيو إنك قبلي في يسوع أيو وصلت يا سيد كوي وازر بيوه أيو منو أنا أيو مالته أيو منو أنا أنا أبي أيو ما تروح بسرعة أنشي دي أيو وديتنا دي تاني تشوف لما تطلع نروح أنشي بسرعة صازي تتكلم مع في ده أيو ترى شو منو ترى باقي سمع منو نشنا دكشو من أبوش ترى ليش ترى قاعد شوف يا مشاندي أنا أمرهم سمياس ቆይ ለምንድን ነው ያደግሽው አንቺ እኔ ያለሽ Sumayya ጥላቻ አለብሽ ማለፍ ኩፍታት አካስቢት እኔ ደስ ብሎኝ እኮ ነው በደስታው እኮ ነው የወደኩት አሁን እንዳት ጅባይ ሲቀብደችው አንቺ Sumayya ነው እንዱፍ ነኝ Sumayya አኒ በር ገመዴት አንሲ መላሉ ሆነ ከና ጎዴ ገመዴት ይበር ማል ገመድ ገመቾ ሸቴ ኦፍገቴ በራን አኒ ሮባ ይሁን ገመዱ ማል ገመድ ቤዛ ተወርጊና ገመዴ ለኪ Sumayya ነት ፈካቴ Sumayya ሸቴ በከጀርቱ ፊደሉ በከጀርቱ አካሃራት ፊደሉ አኒ ገመዴ ዋናን ተወዳቤን ፌንቲኛ ደም ፌንቲኛ አትገሩ አዩ ነሽክ ሰጀር ተፈያዋን ቀብሉስ ነው ተፈካቱ የቁርአን ሲቀራሱ ቀበ ከመን ያለ ሲገሱ አኒ ፈያን ቀበ ነጊያን ቆባን ገንጂ ጅኒዎች ከስ ጅራት ወላሂ ነው አተከን ቀብ ነጊያን ቀበ ነሞ እንደ ኡሌን ትፊዳ ማሎ እሳን ፈን የሆነ ቱቃ ነው እሳን ወዶ ፈን ነው ቱቃ አቲ ሳልፈቱ ይው ሰይድ ፕራንኪያን ጀል ቀብድ ይላል ቀለበቴ ጋፈኒ ካነት ይቱዩ ፕራንኪያን ጀል ቀብድ አመጅሩ ከኝ እንደከነ ፕራንኪያን ፊት ወዳት አሁን እሷን ያመጣሁት እኔ ሁለታችሁ እንድታረቁ ነው ወንት ቤዛ ፊደፍ ይስለማ ወልት ያራርምታል ተነሽና ይቅር ተባባሉ አፎይና ላይ ተባባሉ ተነሽ ይቅርታ ቤት ተነሽ ነፍስ ያማው ሊምበይ ነው በራዩ የቤክታ አሁን አይደለም እናንቺ የምንተዋወቀው አንቺ ምን ቢሆን ነው ልንገርሽ አይደለ ጓደኛዬ ነሽ አይደለ እሱ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሳይመጣ እንኳን እንደው ለውሸት እንኳን እንዴ እንኳን አስመስለሽ እንኳን ይደወላል ደውላ እንደማላሽ ጠንቅቀሽ አታርግማ ይዛኔ እኔ አሁንም የውሸት እኮ የእውነቱን ነው ይፈልግ አሁን ሁለት እኔ የኑላ ቪዲዮ የሰራሁት Sumayyan ፊት ያመጣሁት ሁለታችሁን ለማስታረቅ ነው ይችላል ወልት ያራርም ተነሽና ይቅርታ ቤት ጆሮ አንተ የለችም አክም ቤት ውስጥ ይቅርታ ቤት ተነሽ ይቅርታ ቤት ቢፈወል እንጀራ ምን እንደው ይቅርታ ባባሉ እኔ በእናታችሁ ለምን ክፉ ይሄ ባንቺ ምክንያት ይሄ ህዝብ እየረገመኝ ነው ተረገምኩ እኔ ምን በያሱና ባንቺ ምክንያት እኔ እርግማን ውስጥ ነው ያለሁት እሺ በቃ ቴናሪ አትጮህ ደግሞ ድጉ Sumayyaan injirtu anhumaat jettu silaalu fi sille siwal arsu dhufe Sumayyaan sodaa kanke amala keessan argite akkamitti jara dhufaa jettee nu sodaatte diddee irti sille goggoodde atta jeetoo deemto barbaadi fidi eessa fide isin bartu ina yabne arsin mana sobdare ani gammachuu guddaati nu anhumaat jechu laalu fi garu kun akkana taate si argee jira akkam godheetu isin fidas maalin godhe ani gino gammachuu maanen kufe malee maalin sin jedhe fidi gootu sin jenne atti tona taasoftu alatti way gudi hay አቦታው እንግዲህ ሂድና አምጣት በቃ አሁን ፈልግና
ምን ዝም ብለህ እኔን ትፈትነኛለህ? እኔ ፈተና ህይወት ራሱ ፈተና ሆናብኛለች። ማን መቆራ እንዴ? ዝም ብዬ ማን አቆራ? ለማንኛውም ተተከና ህና አሪና አንሲ ቆርማት ፊናም ነው ቆርማት ተማንም ነው ያው አራቲ እኮ አመል ሲው ያይቱ ነገሩ በከገገብ ደካንቲ ጋፊነቴ ሰገናለሁ ስላስታረቅ አይ በካሁን በኋላ ጸባ አቁም ከሰው ጋር ጠይወል እኔ አሁን ልጅቷን እሷን ለማሳከም ለማስመርመር ብር ያወጣሁት እኔ ሁሉ ነገር ብር ታስወጭኝ እኔ ለያሲንም ብር አስወጣሽ ለፍየሉም ለምኑም እሱስ ያንሷል። ግን አንቺ ጥፋትሽ ምንድነው የሚያሳት? ብሩ ነው እኮ ያንሷል ያልኩት፣ ፍየሉ ያንሷል ያልኩት ሌላ ነገር መስሎሽ ነው እንዴ? እሷ ምንድነው የሚያሳት? ብሩ አንቺ ትቀጠቅጫለሽ፣ እኔ እከፍላለሁ።